sabboonummaan akka ibidda ta'ee rakkoo siyaasaa biyya kanaa diigee Afrikaadhaaf ifa baasaa jiru kun diinagdeedhaanis ijaarramnee sabboonummaan kun ifa baasuu qaba. Tokkummaan uummata Oromoo akkasumattiin waan haasameef qofa kan cimu akka hin taane waan hubannuuf tokkummaa uummata Oromoo kana utubaawwan gurguddaa sadii irratti dhaabnanneet kan hojjetaa jiru. Inni tokkoffaan sabboonummaa Oromooti jechuudha. Sabboonummaaf yaada mo'ataa. Inni kan biraa hooggansa cimaa uummata kana wajjiniin wal madaalu, fedhii uummata kanaa guutuudhaa wajjiniin wal madaalus sadarkaa sanatti kenninee deemuudhaan dhimmoota kanarratti tokkummaa Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa cimsinee utubnee injifannoon akka sabaatti argame kun gara fuulduraatti akka ce'u kanaa olitti malee gara duubaatti akka hin deemine gochuudhaaf hojii gurguddaa kan hojjennu ta'a jechuudha. Dhaloonni amma jiru kun sabboonummaan kun dinagdeedhaan akka ifu irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Beektota hayyoota qeerroof qarreewwan namoota nu wajjiniin ijaaramanii fedhii uummata keenyaa guutuudhaaf qabsaaf barbaadan hundaaf balbala keenya bannee kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Bajanni aanaa tokkotti ramadamu maal hojjeteedhaan qofa sakattaamuu qabu. Eenyutu ittiin hojjetee sakattaamuu qabu. Fakkeenyaaf miileenni 5 aanaa tokkotti kennamoo ta'e bishaan daandii waan adda addaa ijaarroo ta'e eenyutu ijaare birrii sana fayyadame. Laalla conscious ta'uu qabna. Of qulqulleessuus kaayyoo keenya godhanneeti kan hojjennu ijaarsa hooggansaa keessatti hanqinoota raawwii keessatti uumaman namoota hattumaadhaan shakkaman namoota sirnaan uummata isaanii tajaajiluu irratti hanqina qabanii fi quuqama uummatummaa hin qabne uummata keenya waliin taanee qorannee qulqulleessaa kan deemnu ta'a jechuudha. Sababa garaagarummaa ilaalcha siyaasaatiin namni wal jibbuu, wal balaaleffachuu, wal ari'uu, wal hidhuu, wal adamsuu, wal ajjeesuun kun walumaa galatti Oromoon akka cabu siyaasni isaas injifannoo irraa akka fagaatu waan taasiseef aadaan siyaasaa duubatti hafaan kun aadaa siyaasaa ammayyaatti akka jijjiiramu namni garaagarummaa siyaasaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabuun wal jibbuu, wal balaaleffachuu keessaa akka bahu inumaayyuu immoo garaagarummaa siyaasaa jiru sanarra jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo gara tumsaatti gara sagalee Oromoo cimsuutti gara wal deeggaruuf walitti bu'uutti akka dhufan hojii eegalle cimsinee itti fufnaa. Adeemsa kanaanis injifannoo Oromoo boqonnaa haaraatti ceessuudhaaf jaarmiyaalee siyaasaa morkattootaa Oromoo ta'an wajjiniin walitti dhiyaannee ilaaf ilaameedhaan mari'achuudhaan siyaasni Oromoo boqonnaa haaraatti akka ce'u wal tumsaanis hojjechuudhaan jechuudha. Wal ijaaruu, wal utubuu, wal gargaaruudhaan wal morkii caalaa wal bira dhaabbachuudhaan injifannoo amma argame kana kunuunsuuf itichuuf hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya ibsuu barbaanna. Kana booda siyaasni Oromoo mormii, komachuu, mufachuu qofaan kan ibsamu otoo hin taane siyaasni Oromoo hoogganuudhaan biyya ceesisuudhaan yaadota haaraa biyyattiin hoogganamu guddisuudhaan akka deemu gochuudhaafis hojii bal'aa kan hojjennu ta'uusaa ibsuu barbaanna jechuudha. Akkuma kana aanarraa kaasnee haga naannootti hojiin hojjetame qofa oduu hin taane eenyutu hojjetee eenyutu irraa fayyadame xiinxalamuu qaba, beekamuu qaba, conscious ta'uu qaba. Dhagaa takkittii qe'ee keenya jirtu irratti conscious ta'uu qaba.